Har'a kan ilaallu namoonni dhibee garaachaa qaban nyaata akkamii nyaachuu qabu, nyaata akkamii nyaachuu hin qaban kan jedhudha. Namni dhibee garaachaa qabu tokko yoo maal nyaate dhibeen sun itti cimaa, yoo maal nyaate immoo dhibeen sun irraa fooyya'aa kan jedhu waliin ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan asumaan sabskiraayib gochuun gara barnoota kootti haa dabalu. Gastric discomfort can be eased with the right fruits. Bananas help coat the stomach lining and reduce acid irritation. Papayas are rich in papain, an enzyme that aids digestion. Peeled apples provide soluble fiber to regulate gut function. And watermelon offers hydration, which is essential for digestion. Jalqaba irratti kanneen gaarii ta'an haa ilaallu. Kan jalqabaa dammadha. Dammi amala madaa fayyisuu qaba. Akkasumas baakteeriyaa H. pylori kan dhibee garaachaa namatti fidus amala ittisuu qaba. Kanaaf dammi nyaata gorfaman keessaa tokkodha. Garbiroon qullubbiidha. Qullubbiin baakteeriyaa ni hir'isa. Madaan haaraan akka hin uumamneefis ni gargaara. Garbiraan kuduraalee fi muduraalee kanneen nama hin gubnee fi asiidummaa hin qabne nyaachuu. Fakkeenyaaf kanneen akka goommana, muuzii, appilii, hundee diimaa, watermelon yookaan habaab kan jedhamu dinnichaaf kan kana fakkaatan nyaachuun furmaata jechuudha. Akkasumas jinjibiladha. Akkuma beektan jinjibilli madaa'uu ni ittisa. Akkasumas immoo jinjibilli sooranni sirraan akka bullaa'u waan taasisuuf akkasumas amala beezii waan qabuuf garaachi keenya immoo kan gubu waan asiididha waan ta'eef amalli beezii jinjibila keessa jiru asiidii garaacha keessa jiru waan busheessuuf dhibee kana fooyyessuuf yookaan akka furmaataatti ni gargaara jechuudha. Garbiraan nyaata pirootinaan badhaadhan kanneen akka hanqaaquu yookaan killee nyaachuunis furmaata. Garbiraan ganama osoo nyaata hin nyaatiin garaa duwwaatti yookaan garaa qullaatti bishaan dhuguun akka furmaataatti ni gargaara jechuudha. Kun egaa kanneen akka furmaataatti gabaabsee kanneen gurguddoo ta'an malee hedduu jiru kan namoota dhibee garaachaa qabaniif rikemandi ta'an yookaan gorfaman. Mee amma immoo nyaata gaarii hin taane namoonni dhibee garaachaa qaban yoo maal nyaatan yookaan yoo maal dhugan dhibeen sun itti cima kan jedhu yoo ilaalle kan jalqabaa alkooliidha akkuma beektanii dhugaatiin alkoolii gosni kamuu wanta kana pirispiteet godhaa hin cimsaa bunaaf shayii akkasumas nyaata coomaaf zayita baay'atan isaan kun egaa amala wanta kanatti cimsuu qabu jechuudha. Akkasumas wantoota kaarbooneeted ta'an wantoota ispaayisii ta'an baay'ee nama guban kanneen akka barbaree akkasumas wantoota asiidawoo ta'an isaan kun namatti cimsu. Nyaata barbaree qabanii fi soogiddi itti baay'ate dhibee kana namatti cimsaa. Akkasumas kuduraalee fi fuduraalee asiidii qaban kanneen akka loomii, burtukaana, timaatima, qaaraa kanneen kun dhibee garaachaa namatti cimsu. Kana malees chookoleetii akkasumas nyaatotaa fi juusii adda addaa firiijii keessatti garmalee qorran yoo fayyadamne dhibee garaachaa kanaan dura qabna taanaan nutti cimsu.